Akkam jirtu hordoftoota dubbii jaalalaa kun dubbii jaalalaati. Dubbii jaalalaa har'aa keessattis yaada obboleettii teenyaa takka qabadhee isiniif dhufee jira. Isinis yaada qabdan akka qoodaniif kabajaan isin gaafadha. Gara yaada isiitti isin dabarsa na faana bu'a. Viidiyoon kun akka nama bira ga'u like, share, comment gochuu hin dagatin. Yaada qabdan commentii jalaan naa ibsa. Akkasuma mudannoo namni irraa waa baruutuu fi mudannoo gaggaarii dinqisiisuu qabaatan naa barreessaa isiniin jedha. Namoonni immoo naa barreessitanii osoo isiniin deebisin isinirraa ture dhiifama akkanaaf gootan yeroodha waan ta'eef isiniin jedha. Na faana bu'a gara isiitti isin dabarsa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akka miftahaa yaa obboleessa kiyya gaarii waysi gaafadha. Akkanaaf deebiftu abdiin qaba. Anaa fi jaakiyya eega wal barree waggaa dheeraa lakkoofsifne garuu waan gaafii natti ta'e takkatu jira. Maal sitti fakkaata? Yeroo baay'ee wal lolla. Sababni lola kennallee ani obsa hin qabu. Wannuma xiqqoo aara inni garuu dura waan na aarsu naan jedhee booda hin dubbatu. Hin callisa hangaan aariisan dhiisutti. Anis garuu dafee aara malee yoosuu dhiisa. Bilbilallee ani hin bilbiluuf yeroo hundaa ofiinaa bilbila. Ani amma biyya nama jira inni garuu biyya jira. Sababa kiyyallee maatii isaatii wal dhabe. Anillee maatii kiyya isatti hin heerumtu naan jedhanii na cinqanii inni ammoo sababa keetiin maatii kiyyaa wal dhabe. Amma nikaha si godhadha birrii na gargaari naan jedhe. Ani immoo hin dide. Mee yaada keenyaa qoodii rabbii jedhe kabajaadhaan si eega jettee obboleettiin teenya tuni. Ani akka yaada kiyyaatti osoo ana ta'e wanni godhu namni kun enga jireenyaaf wal barbaaddanii jaalalli keessan haala gaarii irra jiraate mallaqa kana wal gargaartanii yoo gara bultii seentan uumaa hammeenyaan qabu jedhee yaada. Namoonni tokko tokko yoo gorsan ni dhaga'a. Gabbaree si haa fuudhu malee hin gargaarre wanni akkasii jiru. Jaalala keessatti yoo waliin tattaafatanii riqichan bahin nam tokko irratti yoo dhiisan jireenyi hin bareedu. Isin eega rabbiin wal isin taasise nama karoora fuulduraatitti waggaa dheeraa waliin jiraatuuf jireenya umrii keessanii waliin jiraatuuf murteessitan mallaqaaf jettanii waliin dhiisinaa. Duniyaa tana waan hin qabaatinis boruu innillee dalagatee argatuu danda'a. Kanaafuu akka yaada kiyyaatitti nama kana osoo gargaarte jaalala bareedduu waliin habbuuqqattanii jedha. Rabbi waliin isin haa jiraachisu. Jaalala teessan galmaan isinii haa ga'u. Sillee obsa siif haa kennu isin jedha. Kanuma yaada kanaan addaa yoo qabaattan hordoftoota dubbii jaalalaa komentii jalatti barreessaa isiniin jedha. Galatooma.